وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bakaro seni me khotto pagana gangalte Maamin baga nagaan na demaa barriin bantu maal taate? ya borra ga ko sa adro angalto chida barsete nashili Maa yoo bise ba sa'a wal fedhe madro yoo gale tera me mana kiyya ba maaltu si khe gahe? Barriin bantu sa'a amma fedhe yoo gale maaltu si gahe? Manni kiyya banamuu qabu. ifa manashili bise hayas rabane Dhiifama maaltu jira? mal taate garu arran tan aro Taateen mal bantu dufte mal dalaga fikul fatemo akkam amma natti hin dubbatiin inni rafaa haasawaan mali garo mal taate barbaadu. bakar yolta ya hortu tay dura qonqo nyaatti rafta herriminde mal taate ara garu jirjiramte galte nagamame Haasawaan barbaadu si waliin haasawuun fedhu kalaas. hayyee na wajjin haasa'iin sirrallee ani dadhabdee dhuftee waan ta'eef ani qoonquma nyaadhu rafin siin jahalaas filatu. Akkasii amma sa'aatiin hojii natti gaheen deemaa jira. Nagaan naaf oole. Achi hayyo maaltu jirjiiree mucaa. Bakar kiyya maal taate qoonqoo nyaattu tayyib yoo waan biraa aartee jiraattis qoonqoo walillee qoonqoo nyaaddu deem. Edaa agabbuu bulte ciiftee ammas qoonqoo diddee deemuu kan kee maal jechuudha. Ana hojii natti ulfaatee gara hojii deemaa raanaan qaayisinii jedha kalaas balbala kee cufadhu. Badaan buute. Maal ta'e mucaan amala jirjiiree galee har'aan tana haala duraan hin jirre ibsataa jira. Yaa Rabbi nagaa godhe fayyadu mashaallah hayya. Akkasii kaakadoo tiyya biraa bahee jira. Karoorri ani baafadhee hojiirra naa ooluu qabaa. Karoora lama baafadhee karaa. Yoo isiin lolte toluudha. Yoo isiin tolte loluudha. Erga isiin toltee dhufte lolee biraa bahuu qabaa. Amma deemee taajir kiyya bira deemee makiinaa isaa fudhadhee uffata isaa uffadhee abbaan shaanquleetu afur fuudhee afur fuudhuu qaba. Akkas godhama. Karoorri kana baasu seeni. Hiyyummaa tana yookaan afur fuudhee keessaa bahuu danda'a. Taajir kiyya assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو طالب وبركاته سين سين أبو Eessaa سين taajiroo kiyya naa jiraatu kaa baga jiraatte. إيه والله سين تاي Maal taa'aadha abboo kaa gammachuu qaba. Bashannanuu barbaadamee makiinatti qulfii nutti kenni kaa haye. هاي ميرو تاي خد إيه كده كده هني بركات سايبا كيا Abboo xiqqoo dubbannee xiqqoo guddoo argachuu barbaanna waan ta'eef ammaaf qulfii nutti kenni. Uffata sanatti kenni shaashaa jedhee irraa fuudhuu qabaa. هاي يجا سايبا كيا قال لي سلا سواني شدوبا كيا دونكا بوتي فود كده تقول في دولا بس إنك سي وأفضل كافيه تخسر بدو إيه ماما Akkasii yaa taajirii kiyya baga rabbiin taajiruma godhees uume. Akkasi kaaba baga sitti kenne. أمين أكتر كده ماما سلا أبين يا ربي إنما خدنا دي ماما تسي وأتك يا دنيا فرد ودين فيدي ونتيه Hayyee kanaa galatoomi. Akkasii makiinaan tiyyas bareedduudha. Amma makiinaan tiyya jedhee dhalaa godhee ani silkii jalqaba dhalaan kennuuf irraa fudhachuu qabam. Gaafa duraa kennee fi hagammaan bilbille. Amma immoo xuufii kiyyaarraa fudhee xaa godhee bilbiluufii qabaa. Ooyi badii asitti argamti naannoo kana yoo dhaabadhe akkana jirti. Maal waan namni jedhan sen FFF moo maalii senirraallee gadi buusuun beeku ani. Humnumaan qaba yoo isiin didde qooyi. Taamita achi ayi deemtu sun badaa. Isima akkana bareedamoo akkam? Ooyi meeshii eegaa gadhuftu. Yoo isiin lolte gadhiisaa yoo isiin tolte ni qaba hin dhiisu. Haa Wayyaa dhuftu Rabbii xiyyaa ajaa'iba Rabbii nama kun silaa aduuga namaan baate ajaa'iba maal arguttiin jira makiinaan ni bareeda inni ni bareeda yaa Rabbii Muhammadoo kana yaa Rabbii nama hin qabaachisiise nama nyaadhi kaadha Rabbiin naa godhe yaa Rabbii qashash qabu jedhaatti dhaqa kaa mana ilaalaa raadillee akkam hadha nyaadhamte kaa ajaa'iba ani Hayi dubbisu naa qashti. dubbisu ooyi bareedaa. Hayi. Assalamu Aha. alaikum. Oo waalaikum salaam.
bareedina kee takkatti min erga irraa marsalaamata dagachuutti jira kunoo. Aboo Wayii. ittiin immoo isaa nama akka duraan isaa jaajisan. Ittiin immoo ittiin immoo iddoo ittiin ilaala dura. Maaltu narraa sitti tole? Hai, ejjennuma kee tachi as deemtu xaa kotteen kee akka kottee gogorriitii mara kan nama jette akka. Osoo fuula kee Aboo ilaalin kottee kee achi deemsa laalee kotteen gogorrii dhagahamtu maal ta'e sila qabeenya qabataniif akkana godhata. Haaya bareedaa. Maali sila as atiis deemsee ni akkasuma kaakootu si bareedaa bar. bannanchiisa. Ajaa'iba. Makiinaan keetii? Jetteere makiinaanis kiyyaa kun as kaampaanii asii qabaa Akkami sila argita ati? kaa makiinaa kana bichaadha jira manaallee ni qaba. Kan kee mana jira waan ta'eef Akkami amma sila si ati fuuguu barbaadaa wal barreetiniin bultii ijaarrattee qabdaa wal barachuun sodaa hataati wal barannaa. bultii ni jaaranne fuune akka. Ati akkanattiin bareeddaa qabeenya akkanaa qabdaa akkamittiin hin fuune dhalaan dhiibbasi jala yaa'uu qabdi. Wayinuma nyaadhee addaa. Dubbiin natti Gaa tola. qashtii namni qabeenya qabu marfuudhaan guddisuu siin jedha irraa hin beektu kana akkam kunoo maganaa fuudhutti jira. Hayyee wala barnoota gaarii nuuf haa ta'u. Mee silaa maal si fakkaata? Anis karaa kanaan achi deemu jira silaa miilli bareedaan kun akkana hin dhukkubne makiinaa kana gibbiinaa keessa na ittiin aan deemte maal si fakkaata? Akkasi kaamee maqaan kee eenyu siin jedhan. Ani maqaan kiyya seenaa taa'aa jedhama. Osoo ati natti himinuu beeke maqaa akkam bareeda. Dhugaa humnuma keeti maqaan kun. Guyyaa kaa bareedaa komeen ni yaanna. Eega jettee wal barnoota Akkasi gaarii nuuf kaa haa kootu seeni kaa kiyya maqaan Kadiroodha. ta'u. Keetiis nama bareedaa. Akkasi kaa kootu seeni taa'e. Hayyan yaasi. Akkami bareeda makiina. Allah. Bar biiftuu ganamaan baatu fakkaata tanamaan gubne gartee qabbanooftu kan jaarsaaf jaartii keessatti ajaa'iba rabbiiti bar. Nama Dhugaamoo bareeda jetta. Ati san caala bareeddaa hoo. yaa salaam dhugaa baay'ee natti tolteerta. Atis naaf taate akkami silaansii ta'ee meemee akkami silaati. Dhugaa sirriitti naaf taate. Akkas taatu haa. Akkas taatu egaa atis jaartiin qabniyaanis gartee gana bultiin ijaaranne lafaa dhufa jiran lafaa cufa jira. Akkami silaa maal si fakkaate osoo ni fi nikaa wal godhanne. Meeqoo sirrii wayii bakka hojii jira jaaran. Habibii maaltu si bilbila hayi Baay'ee. haadheen ta'in. Akkasi kaa dhiifama natti bilbilan waan ta'eef mee dubbadhu kaa qashti. Maaltu si bilbila silaa haadha manaan qabu jettee. Hayi bakka hojiitti natti bilbilanii mara hojiidha. Ati abbaa qabeenyaati hojjechiisuu malee hojiin maal godhuu si bilbila risaalaa teekistii siif kaayanii hayi. Dhugaa hojiin akka malee dhaabeeta abbaan qabeenyaa kun garuma maraatti bilbilanii kun meeshaa Haa fiduudhaa ta'u fi meeshaa fudhachuudhaa fi kanuma kana waa'ee bilbilaa dhiisi kaatama bilbilaan hin ciqiccikini. wal Bilbila argina booda waan ta'eef hayyee akkasi ammaanis kaa'ama bakka gahe asumatti itti yaadde nambara itti keenyaaf yaadde. kennime. Malee rabbi nagaa wannaan naa bilbilaaya bareedaa. Ati naaf taate anis sii ta'uu baadhu. Hello. Nagaatti. Akkasi kaasii bilbilaa ishee. Irra maal ta'e laasaa tana haala taa'e. Haala caqasuu jammaree jira. Ayyaanni isaa naaf hin galle. Ittiin dawwala kakaasin laala. Maal jechuudha? Hello. Dawwalan kaasa. Hello. Haa Bakar. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkami maal taate afaan ta'a ilaa sa'a kanaa duraan sa'a kana eeddu maal si maal haala tokko jemmate zabanu kana. Inni dhufa hojiitu nutti ulfaata hojii tokko maleedhaan inni dhufa buluu danda'a yoo hojiin natti ulfaate. Hayi duraan sa'a ati galtuun beekaa sa'a achi uffatu jammarte amma bultittoo achi dabarsite jechuudha.
buluu danda'an dhufaan dhufa sin jedhe dhageessu Laa nan dhagaa maali yaadni keenaaf hin galle garuu. amma Jawwaala silkiin yeroo cufadhu meeqatti dhufaa dawwalee karaa dhufaa meeqatti kaafte jawwaala. cufadhu Xayyib jahaasama kiyyaa dadhabde jechuudha. galee haasofna galeeti Cufatee hayyee wal ajaa'iba yaa nama bareeda heerumuun kasaaraan godhama yaa rabbi na gargaare. Hanumaatu nama bareeda si'ee laallatee amata meeqa miskiinummaa kana wajjin jiraatu jira obsee inni guyyaa keessaa amala najjis jirrate hayyee yaa rabbi qajeelche. akkasi kaasii ofirraa cufee jira intalattii bareedduu tan akkaan malee argadheera akkas kaataa jiru kiyyatti deebi'ee amma hayi makiinatti isaa tana akkam nan boossite haaloo taajiree kiyya Halloo, Bakar. dhufee kaayaa boonaa kiyyaati dhugaa na boonsitee mara Aboosi boonsi qaabulee soo amma ganamaa fideettee fuutee deemtanii maaliif akka turtaa hoo saayiba kiyya maaliif walitti sonni nu balleessita? abboo dhugaa mee dhiifama naa godhi kaan ni beektaa mi ajaan sun naa taateerti mara fuudhee jiraan Fuudhee fuudhee jira maal eebbo fuudhee? abboon tala Hayi, akkam fuudhen tala bareedduu wayi. Simoo maal fuudhee bulee kiyyaatti miskiina kana haadha manaa sanii takkaa gartee waan ishiin barbaaddu hin goone fi miskiina san onatti dhiibtee akkamitti nan fuudhette hawwa ati saayibummaa kiyyallee maqalli nan maaliif na balleessita hawwa saayiba kiyya hedduu si jaaladha. abboo na jaalattus kunoo makiinaatti natti kennaa jirtaa kanaaf anamma qashqash jedhee achi deebi'a waan ta'eef waa xiqqoomee birrii wayiillee natti kennii makiinatti illee natti kennii mana kiraa qabee fi akkasitti kaa waan mana kiraatti irraa kafalee dhufa waan ta'eef birrii illee natti kennimee xiqqoo gaafa waannoo jenneen deebifna. Aboo silaawwan hin jaartii deemutti nama natti dhiibde ta'uu wallaalee siiqinni irra siiqinni wayya garuu waa garaa sitti hin jabaadhu Abboota tanaa nutti hin qaaqin dhiisi waa'ee isiin dubbatin hayyee fudhadhu beenan hayyee fuudhu kulfii bakkuma deemuun tanaa sanii. hayyee kaa taajura kiyya galatoomi kaa Hayyee Maal deebii ta'e akka deemuun yaa rabbi narraa ture maal ta'e na bilbiluu dhabii kayoota kana dhufee abbaa kiyyaanne kaanaa'edha jedhee miila isaa jalatti hin kufini. Hai duuba nama bareeda hogguu karaa deemus namni osoo isa laalu boollatti bada. Subhaanallah rabbii khalaqahaa maasha Allah waa ittiin hafni qabeenyis akkas abbaa kiyya sobii gartee diinii qaba qaranii baratee jira jedhee akka tolu natti nafannu karaa sunnaa nabiitiin na gurguriin jaan abbaa kiyya naa irraa dhoobu. Yaa Rabbi maal naa bilbiluu fi laa hin bilbiluuf laa inni naa bilbilaa fi hin bilbiluuf inni maal naa bilbilu bisaalaan barreessin bilbilu maal ta'e wayyaa bareedaa hoo yoo taa'onneen hin taa'inaan jiru yoo hin dhaabatinaan jetti hai maalumaan qaba gurbaan kunsaa yaa Rabbi naa bilbilsiisi isumaan eegaan hin bilbilu qaanii dhadhalaan ofirraa dubbachuun inumaan obsagaa hai akkamii qooyi bilbiluu dide yaa bilbila amma mucattii seenaa sanii hayi achuma teechina eegaarti qooyime way isa moo nama biraatiif bilbilaara yaa Rabbi isaa godhi gaa Hello, makaroodhaa kan bilbilaaru aloo salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي بريدة خو ما تعرفين الراتب تكشف Dhufee qashtii si bira ga'u ga'e xiqqoo na eegi dhufeera. الراتب تيبر عملا Daqiiqaa akkana eegi. osoon dhufina dhageeffadhu adhumaan tani abbaa kiyya bira dhattee kaana godhachuu qabda eedana maana abbaa kiyyaa buluun qabu jalaa si Qooyi suuta ni kaa godhannaa maal goota qooyi jaadde. akkam kootu Dhufee abbaa bilbillee ni kaa akka hidhan goona. ati silaa salaattaa Akka ajaa'ibaatti yaa quraana qaraatee sirriitti hadiisa barattee maal jechuu hayi gaafii maa baay'iftaree jechuu yoo barannee illee kama gurra dhageetti abbaan kiyya laala waan akkanaa si gaafatee yoo ati hin deebifne na kenna kana yoo itti himi yoo gaa ati ati nurraa qaraatee jirtaami akkan qaraatee jirta kan itti himi gaa.
kiyya maal si fayyada ana si bira nan fidanii gisee sana abbaan kiyya namaa Anis birriin keetii mara jaalata bakka abbaan kiyyas bu'i waan na bira jiruuf waan si bira jirullee waan na keessa jiruuf si keessa jirullee itti mika hojjaan baasi. Maal obboleessa taatee kiyyaan jirti? sodaadha dhiiroo abbaan kiyya nima garaa laaffataa ati maaf jala deddeebitee kana hunda qoratte yoo naan jee gartee maaliin jedhaan hay Obboleessa dhalaarraa suuta kashuu itti hin gootu himnaa siin ji'a. Itti mi abbaa kootu keeti. kootu ati ni hamaana godhu anaas irraa dhogga abbaa kiyya haayaa Hayyee haaluma shari'aatiin hayyee ni kasii godha abbaan kiyya waan akkasii garuu qabeenya qaba jettee himiin qabeenya kiyya ta'uu qaba obboleeyyan kiyyaa sirraa gurratan namni okee takka atti fudhachuu hin qabu naatti. dafii hoo haayaa. Dhufe. Karaa sama dhaqeetiin waan isin jette kanallee nikaa isillee godhaa fi hin fuudhaa. Bas fuudhuu qabatan. Hayyee seniyyee Wayyee koo dhuftee yaa salaam baga dhufte dhufee seenii jira ta'a dhufee abbaan jira. kiyya achi jira achi dhaqi taayi. Hayyee. Akkasi kaa maashaallah warri keessanis manni keessanis waan gaariidha hin bareeda hunduu. Abbaan keellee nama gaariidha abboo. Bayya gammanne kaa baarakallah lakum aliina alhamdulillah baga rabbiin tatteena godhe miyaas nu kaasaa yallaa jedhii warras Amiin makiinaa keetiin nu kaasi nama takka illee hin barbaannu wala miizee warra miizee waa takka hin barbaannu. hayyee akkasii qaama asuma taa'e manuma kana hanga inni dhufutti ni dhufa waan ta'eef hojiin akka malee natti bilbilaa jiran kun akka malee dhugaa telefoona saayilentii godhe siman jeequuf Eedanumallee moo yaa rabbii kiyyaa akkamiin ta'a ati ni akkuma dhufa ati bareeddu kana hojiin kees bareedaa sa maal akkana qaatamaa si godhata ajaa'iba rabbii akkam hay maal jechuun ni hayyi dhufaa deebi nagaa naa deebisi maan eegaa jaalalaa hayyee kana hayyee qaba. Taajura heerumuun kana badde hiyyeessa miskiina wajjin taa'aa oolanii silaa wayyaa maal. Hayyee bareedaa fayyadee na dhaggayaa tana. akkasii jedhama boona. Kanas fuudheen taane tunis ammas mataa jirii kiyyaaf rabbi fayyaa nama kenna. Hadiyyaan bilbilti kaasamuun dhiisadhee kaasu. Ma bilbilti? Hello, Aloo hello. aloo ها بخرو السلام عليكم. waalaikum salaam أكم جرتو jira alhamdulillah يا أبو معلومة دوغان غرادي تان هم دنو مجبات هاغنا سيادو نبي خيرو أتي dhufeera غلغلا على الرافته أودتي يمتو أما متماونا بولا على قد يتسن دوغا ودتي على بولتي أدنا dhufeera ammas gahe daqiiqaa lama na eegi dhufeera dhufadhu sirki dhufe دفين جيران كان كيوي دوما dhufeera si bira ga'uu gahe تاري إيسا بولتي غارو dhufee jira هيا bakka hojii خط bule hojiirra خرطي jira وبرقدني وانتنا ساني منقل hayyee هيا akkasiifis ofirraa cal'isiisee jira amma taajirii kiyya bira ga'ee hojiin keen dhumatu kottu barana bakkiteen hojii tun naa galuu didde taajiri kiyya salaamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abo bakar dhufee keenya. gaabii kiyya yoo bulellee narraa laalinii kunoo ka hajamatu na bulche waan ta'eef Ammallee dhuftu. dhufee jira kaa kunoo amma inshaallah kaa mee Khadijaa bira dhufe dhaqee dhufa agasitti Hayyee nagaan naa taa'e kaatillee hayyee. sirra gora bakka makiinaallee naa teettuu yoo hajaan na qabde makiinaa dhufee fudhaa Hayyee akkasi kaataa jirtiyya. hayyee. Nama miskiina kana ajaa'ibuma immoo yaa obboleessa. Nuti warri taajirri gatii kutuu kana keenya akkamitti dhalaa walirraa fuudhan. Miskiina danda'an duraan wal bara. Akkasi kaama Khadijaa tanas cufuu qaba waan qaraa caalaa cufuu qaba. Bas yoo isin lolte ni lola laa hin lolu yoo isin lolte hin sossobaa yoo isin na sossobde immoo loluu qaban qeerransa ta'uu qaba dhiirti qeerransaa mire
Aloo, ويا ربي خينا الراتر يا bani قمين balbala. تعال. السلام عليكم. Waalaikum salaam. هاي يا حبيبي مالي فكنا تفتح ودر أبدي فرنا جلات وجين سمير إبر وجدها تقولي تاو أبدا فرجي كان أتيك أبيني تاتونين كمنا ميكونو Dhugaa hojjetaa soqutti jira mire hojjetaa dabaluudhaaf kunoo itti وجدها سو daballaa inshaAllah. تيتي أجاجو أبدا أبدا نجلا تاي مي أما خود تسيني وي مال Amman taa'u hin فكتو dhufa hin dhufa. تاي تانيا نياتي ديمتا. Hin dhufa dhugaa hin dhufa. لا إله إلا الله. Ati sila ilmoodhaan hin qabnu ganaadha dhuftee na qabeenyi ata madaddabtuuf maal nuu ilmoodhaa ganaadha. Hai Hin dhufa siin jee jira kalaas hin dhufa ishii. hayyee Nagaan dagee taate. hayyee Hayyee. Uff. Oh my God. Maali naannoo kana namni tokko hin jiru isaa? Uff. Oh. Yaa Rabbii. Ani baqa haganumatti wallaalee jechuudha Itoophiyaa. Oh my God. Yaa Rabbi nama tokkollee naaf fidduu. Uff. Amma hoteela isa dhaqa beelee jira. Oh my God. Yaa Rabbi nama asii achi deemu sana yaa Rabbi konkolaataa kana nama gaarii naaf godhu. Eenyumatu naannoo kana na barsiisa. Uff, Itoophiyaan nama oowwiti. Oh my God. Hayi. Akkasi kaa amma lama fuudhee jira. Fuudhaa mallee ta biraa soqee koyi bakka tana argadhe bakka tana dhaabuu makiinaa kana. Koyi asii miti bakka tana jijjiiruu qabamu. As wayyaa bakki. Ah suni hoo eessa akkatti deemti? As deemti moo achi deemti isaa? Garam deemti? Ahaa asaa kalooytu koyime. Ayisii ka'ee eegaa. Tuni gubbama kanaa gadi bu'u iyyuu nooti. Daftee asiin Yaa deemsiste. Rabbi gara biyya kana fi Aloo bareedduu? Hi bro. Gurraan dhageettu moosa Hi bro. How are maal you? jetti? Ibroo. Maqaan kiyya Oh, Ibroo miti. Maal jetti? Waakkadhu? Oy waakkadhu. Wayye Ibroo. Ana Irboodha. Jirta akkam? no, sorry. No, maqaan keenyu. I'm sorry. Soorii miti maqaan kiyya soorii miti. Maal jetti? Oh, afaan Oromoo na jira badii jira xiqqoo xiqqoo. Oh, eessa ati Akkam qabaachuu? safara kanaa? Kadiiroodha maqaan kiyya. Soorii osoo hin taane Kadiiroodha. What? Warra wannoo seenuu Kadiro? baafti akkam? Kadiiroo. Name is Kadiro? What? Kiyya dhiisetti isa. Kiyya Kadiiroo kee maal dhiisaa miti? Jetti. Maal dhiisee jetti qofa. Kan kee eenyu maqaan eenyu Oh, jedhamtaati? oh, my name is Sapuntu. Sabboontu? Maashaallah dhugaa Yes. maqaan sirraa bareedama. Akka sabboontiyyee akkamiree jirtaa? I'm fine. Eessa deemta si geggeessamee eessa edda? Afaan banaa ooletti maal baay'ee? Oh, amma Kun akkam nama amma arrabsiti? Ameerikaa pileen irraa bu'ee naannoo kana ni beektaa? Hedduu tokko pileen jira. Hoteela na geessu please. Ameerikaa maal jetti? Yaa Ameerikaa maal jetti? yaa Hindu'e jettee? Ameerikaa amma dhufee amma Ahaa hin dhufee dhufte? Ameerikaa yes naannoo kana beektaa? Haayikaa naannoon kun kennaa miiree maal kunoo naannoo kanaan abbaa qabeenyaatiin kunoo naannoo kana hunda isaa beekaa turizimii adda addaa sii qabaa. Paarkii maqaa Oh kiyyaan jira my si bashannansiisuu God. danda'a. Akkasii kaayaa bareedduu. Oh,
naannoo kana ati abbaa qabeenyaa naannoo kanaati jechuudha. Akkasee Oh my kootu goodness. koreema Okay. makiinaa si bashannansiisa kootu. Makiinaan kun kan keeti? Oh, amazing. Makiinaan kiyya. Numa bareeda akkam. Haa? Numa bareeda akkam. Atillee ni bareedda. Makiinaan keetillee baay'ee tokko bareeda. Dhugaa galatoomii ta'a. Kana eekunu. Okay bro. Bilii jira. Hoteela nageessi please. Biroo jetti. Oh, Haa ifama. deemu ka hayaa. Hoteela maal barbaadda maal nyaatta? Oh, pizza, burger. Maqaa kiyyallee wal keessan dhayii yookaan No, no, biroo no. jettaa Maqaa yookaan keetii miti. horii jettaa. Burgeriin barbaadaa siin jedhee. Haa? Baangaadhi. Oh, Akkam. okay. Baangaadhi Wanti barbaadda. nyaattu na affeeri okay. Maalii barbaadatti? Baangaadhi jetti moo? No, 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 no. Akkam. Burger. Maal jetti? Baangaal. Okay. Nyaata ati beektu na affeeri okay. Hayyee xibsiin jira. Waan barbaadde kootu na duukaa. What? Seenes. Xibsii? Waatii jennuun Okay. jetti badaa maal haasofti tuni. Akkam. Okay, nuuf ajaji Qoytuu please. qabeenya qaba. Yoom dhufte baay'ee turte qoyeti Ameerikaa? Almost waggaa 10. Xibsii tokko meeqa nyaatta? Tokko moo lama? Tokkuma please. Waggaa 10? Yes. Dhugatti afaan wallaaltee. Afaanii miti namuma Itoophiyaatu wallaaltee dhugaa. Akkam. Bakiroo Waggaa 10 muluu ni qabdaa wife. maal jetti? Haadha manaa Ni qabdaa. qabdaa? Yes. Akkasin jettuure. Hin qabu haadha manaa dhugaa. Haadha manaa amma sima godha kun hokkatti. Gaggabaa isaa abbileeyyan. Okay. Akkasi kaamee Ameerikaadhaa maal qabda? Maal dhiiftee dhuftee mee maal qabda? Maal fidatta? Waan hunda. Makiinaa qabdaa? Yes. Akkas taanaan bareedduudha bakka wal fuuna ishee. Okay. Okay, Akkasi Hadiin kaadhaa please gosa kennaa kennamu. bakka bashannanaa nageessuu dandeettaa? Ni dhufa. Bakka bashannanaa ni dhufa ni deebinaa. Ammaaf lakkoofsa kennaa kenne. Lakkoofsa kiyyaa duwwaa Hayyee. 55 Hayyee. 23 duwwaa. Hayyee galatoomii sabboontuu bakka hin dhufa isheen eeguuf. Wayii maaliif galuu didee hanga Dhiiraan ammaa adda bilchaadhaan. silkeen isaa biiziin kaasu. Waami aloo bakaroo yaa bakaroo maa biraatti illee mana keessa kayitee kana biraa deemtu hay eessa jirtaa dubbachuu illee didee yaa rabbi Halloo. eessa jiraa Hin dhufaa jira amma kunoo dhufutti jira. dabee koo tureen turiinu Hayyee. hifaan Amma bas taajirkii biratti deebi'ee makiinaa isaa geesseetini dhufaa qoy taajirkii bira kaaya. Taajirkii salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Bakaro, Abu Mali bakka jireessa yaa dhuftee? Dhufee jira taajirkii. Maali gaammoo maaliif akka turte? Hayi carraa dhiisi kaanis makiinaa bitee jira. Jaartii waliin bite makiinaa biteera. Ameerikaa irraa biteera. Haadha qulfii kellee fudhuu naa galatoomi dhugaa baay'ee. Maali boo jaartiin tadii wanta na fuutee ammas habiraa jiraate?
Amma tabirrii qabdu Ameerikaa irraa fuudhee meereeta Ameerikaa. Yaa Rabbi. Awwaati miskiina kana qoturee fi beektu Akkasiin yaa Rabbi. ariifadhaa. Nagaan naa turi ishee. Hayyee deemee. Miskiina Silaa kana yoo waa si awwaan. gaafatan malee waa kiisii naman keettu. Maal hayyamtere? Hayi mee waa xiqqoo waa akka birrii kana. Hayyee hodhu kuma digdamman kana hodhuuti deemee bade. Dalaga irraa mashkuura nu goote yaa Akka miskiina waan. Karaa duratti caccabsuu akkas deemee kaa bade. galatoomi taajiree kiyya. Amma qooyammaas kaddoo birallee hin dhaqu jara lachuu bira iyyuu hin dhaqu. Qaxxitaa tana dhaqee fuudheetiin bashannansiisuu qaba. Silaa makiinaan finne naan jetti jedha makiinaa ammootu maal jedhaanii Har'a goddanyaa kiyya tokko kenne jedha. ture. Waa. Sabboontu Bakkaroo sirraa turee mi dhufee jira? baay'ee tokko turte dhiifama maqaan bakkaroo Yalla jedhu kun naaf qabamuu didee maqaa siif baasadhu ani. maqaa maal jettee? Beeb Bee? Maqaan baay'ee jira. Awwal Kadir Jamaal maqaa akkasii sin baasi maal taate? Dhiisi maqaa kanuma irratti. Adeemnu no malu yaas. naaf qabamuu didee jira ani beeb siin jira hayyan nu yaasi adeemnu please sa'aatiin deemee jira. Maqaan qabanii nu yaasi. Maqaan harkaan hin qabamu akkas. Yalla adeemnu. Yeemra adeemnu. Wayii Kootu naannoon bal'isuu. kun nama bareeda ijoolleen gamasitti argaman sun maal ijaa maal godhu jiran bashannanuuf deeman isaanillee. Isaan sun eessaayu? Meeqoo itti kaluu inni ilaalla. Karaa kanaa gorru karaa kanarraa gorru. No Namni no Itoophiyaa asunaa kun deemee ergitee nama laala waan ta'eef akka malee irraa siin gorraa beekna. baay'isoo naannoon kun hedduu tokko bareeda. Baala geejjibti moo akkam haasofti? Wayita garii na arrabsiti moo akkam? Yoo afaan warraati. No si arrabsaan jiru beeb. Maal jette? Si arrabsaan jiru bar maal taate? Hayyee kaakunoo jara tana bira geenne silaa. Akkanatti ariifatan. Seenaa. Seenaa. Ardoo yaami salleen dhageessatu maaluma taate garuu. Maali har'a haram Maali? akkatti siyaare agaami kanaan. Maali Nagumaani. dhagahaa miti. Abbaan manaa kiyyaa obboleettiin isaa Ameerikaa irraa dhuftee barnii bareeddi jetta. Namni kun qayyisirii soquut deema. Waan afaan dibaddu hin qabu, waan fuula dibaddu hin qabu. Angurraattii tana mee akkamitti taa'ee kootu mee keessummaa qaba. Dhufanii kootu. Maashaallah tabaarakallah. Hadhiyoon tana heerumte sayee dhageessuun obboleettii isaa Ameerikaa jirti. Waa heerumteen dhageenye nuti aga ol fuune torbaanuma takkaan utuu aga ol fuune maaliin jedha nama na bira. Heerumtee ta'e dhagee gaabee haa ta'u na dhastee sii gammadeetu kan dhiisee bultii hiriyaanuma gammadanii fi maashaallah ati hawayyaa heerumte fakkaatta gaa rabbiin baga hiree xiyya sana siin qoodini. Ana mata kudhan guutuu cufadheetuma banatu jira maashaallah rabbi wajjiisinaa dhiisaa seenaa xiyya galatuumi. Maaluma akkatti ariifataa karaa kana dhiyee xiyyeetuma yaamee si gaafadhe. Homa agarta dibadhu gaa boodduu guyyarraa humna achirraa gisee dhufe nama laalaas ilaalanii. Amma toltolee jira kun dhufanii taa'ii mi'aa dhufanii. Wayinuma bareeddii. Haala osumaan karaa deemuusitti gore gaa eegaleetiin gad deebi'a hayyee. Seenii taa'ii keessummaa waajibaatillee seenii mee na bira argamu bareeda akka geelee qabu nama argitu seen. Habiibii dhuftanii Abubakaroo. Wayyaa rabbiin Hayyee fadiyyatti kan ta'a. Bagana gahaan dhuftanii. Obboleettii fuudhee dhufee Ameerikaa irraa inni Baga qabeenya nagaan qabu nu obboleettiin eeggatillee. qabeenya qabdi. Ajaa'iba rabbii. Nama bareedu obboleettiin kee bagana gahaan dhufte. Kunoo tun What? dubbisaan Eenyudha dubbisaan isheen? Haa Eenyudha isheen? seenaa. waatii jettee arrabsite.
Oh, Eenyudha isheen? hai. Maal jechuudha jaarsa kan kee kana? Hai Bakar jaarsi kee way anu mencabe bakar dubbadhu hin callisin si yaamaa jira. Oi, oi. Bakar hin dubbadhu. ati jaarsa kiyyarraa maal godhuu fi waamtaa? Jaarsa kan Dhufa kee jechuun keessummaa maal jechuudha? jabeessaanii keessummaa Maqaa teessanii. wal fakkaataa ta'u. Keessummaa maal jabeessinaa miti deebisaa naa kana sittiin dubbatu jira. Maali ati ishiin jaarsa kiyya siin jechaa jirti taqabdee deemtu hin jedhiis yoo fuute ati seenaa. No. Eenyu fadha isaan beeku. Obboleettiidha kirkaarraa dhuftu. Egaa torbaan tokko guutuu wanni akhlaaqa kana qayyarattee afaan kan kee gamanaa gamasii irraa wallaalee huluma seentee bobba'aa jirtuu ala si bulchiisuu si jammarsitanaa kanarraa si neeyne maal jechuudha. Dubbiin hin taane ta'a Dubbadde akkuma gisee mana dhufte akkatti bookkisaa akka leencatti na biraa baatee ol seentee baatee kutusanta ammas dubbadhu na jedha. Yoon fuute yoo humnati si geesse bakka tana yoon fuute. Ani immoo miskiintitti ulaa cufadheetu ol bee obsee amata kudhan si wajjin jiraadhee nuuf dabartijee callisee taa'aa jira. Edaati waan dalagatte alatti shammaddee dhalaa si fuudhe moo si fuudhe mee naa himi naaf hin galle. Hin dhufa keessummaa teessisaanii. Obboleettii koo Nan dhufaa jettee na duraan lau jettee hulaa manaa baatu sun kuttee har'a booda amantii sirraa hin qabu deebisaa naaf godhi. Dubbadhu akkuma guyyaa duraa leenca taatee natti haasasanitti har'a duratti hin jijjiiramin natti dubbadhu deebisaa naaf kenni. Seenaa. Dhufaa dhufa. Haasaa. Keessummaa Nuti haasaa isaanii wajjin haasaan qabu ani. Si wajjin haasaa qaba malee ani isaan lachuu wajjin haasaan qabu. Seenallee duraan akka obboleetti xiyyattiin geelee jedhamtu godhadhee deemanii jira. Har'a boodanii isaanii wajjin haasaan qabu si wajjin haasaa qaba naa deebisi deebisaa. Nan fuudha jettee maalatti nimin akka arguu laattaa shari'aa si hayyame afurii. Khadija, excuse me. Bakaroo maal siif ta'a? Bakaroon abbaa mana kiyyaa kaawwalaan heerume. No. Abbaa Maal mana kiyyaati jechuudha? bar Bakaroon. Bakaroon abbaa mana kiyyaati bar. Abbaa mana kiyyaa. Shaa'imnatti dhalatee beekuusa. Tuunis abbaa mana kiyyaa jetti. Tuunis abbaa mana kiyyaa jetti. Takka fuutee ta'etus hin dhageenyan. Yoo mi'as lama fuute. Oh, seenaa maal siif ta'a Bakaroon? Amma laal bakaroo mee nurraa deemiyaati. Rabbiin barakaa si haa godhu. Khadija naa obsi. Khadija ati nama diin barate yaa obboleettiiti yaa. Nutu si balleesse nuti hin beeknu bareeda isaa laallee qabeenya makiinaa isaa uffannaa isaa laallee nutu si dhufemee situu abbaa manaa kan kee awwalaati. Anaa torbaan takka haa golfuune anaas akkasumas subaana biraa deema obboleettiiti yaa jireenya. Yaa seenaa huccuu bareedduu takka an uffadhee inni uffatee hin beeku. Makiinaa dhiisi huccuu bareedduu takka uffatee hin beeku. Amma laal amma nuti gartee dubartii musliimaati qaaniidha. Isa nurraa baasaati. Yoonii fi gartee isatti iyyine nuti obboleessa qabna ati obboleettii qabda. Bareeda isaa kana laalanii namni biraas qilee akka nu buune kana bu'uu mala. Garuu haraama nurratti hin dalanne karaa sunna rasuula rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam ni kaan fudhate nu godhate nu hiyyummaa isaa irraa dantaa hin qabnu. Yoo wannu qixxeesse wajji jiraanna namni hin beekne immoo akkuma nikaa isin godhatetti isinirraa buusa. Kanaafuu ati nama barattuu markeza nuurul yaqiin taatee tuni gartee qashti qushumeen Ameerikaa irraa dhuftee silaa isin hin beektu gartee. Kanaaf isallee gorfannee nu sadiinu isumaa wajjin jiraanna. Yaa obboleettiiti yaa nu si balleesse ati hangafa kenna ani abbaa manaa kan keessi dhaabee kan ittiin heerumu anaas na subi. Soba isaa sanis gabbaanee yoo dubbanne saahiba isaa san maal isaan jedha isaas kafanaa itti qabne yoonii fi miidhe isaa guyyaa boruun irraa itti gaafatama homa qabuun nu haa jiraachisu akka yeroo biraatti deebee qilee akkanaa keessa hin buune borus obboleettii xiyyaatan sobuu danda'a dubartiin biraata bareeda isaa laaltee isaaf sobamtu sunis obboleettii xiyyaatteeti gara markaza nuurul yaqiin obboleettii teenya tanaas fuunee bakki matakkaan jiraannaa isallee gorfannee addaa sagantaa ajaa'ibaatii jira gorsaa fi dawaa muhaadaraa adda addaa achirraa fudhanna isallee osoo deebisi isii jalaabiiba kan ka'eetti kanni haa uffattu silaa isin jalaabiiban qabdu nu yaasaa. Abshir ukhtiiti yaqaali faraqaa ta'e waan hin jiru qabu nan fudhadha gorsa kee hundumaa'u rabbiif jechaan waan na godhe hundaa oobsaa. Rabbii ganama walitti nu fidessanii waan hin jiru ni danda'u hin qabu dhiiraa.
yoo dandeettiitti qabaate shari'aan haga afurii ayyamte ani nama shari'allee beekuu laakiin soba inni na sobee fi waan inni irratti hojjete kanaan na bute oqtiin yaqaalii galatoomii abshiir na gorsuu keetiif hayyee. Akkasi kaa Mana amma kee jiraa mi'amma asii aan hayyee. taajir kiyya bira dhaqeetiniin erga na ari'anii jedhan qooyi isa kadhadhee isa fidee dhufa. Assalaamu alaikum taajiroo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو كم بخير Aboo dubbiin hin taane kaa dubbiin hin taane jaartota sadi fuudhee sadiinuu walirra caalaa qabu garaa jira waan ta'eef kootu kaabboo jaarsummaa naa laayita. تنرى كنت أقول لك يا قدراني كنا ستي تي هيا مين قاتي قران إنت ستي دوسي وانتن دو يا أبو صاحب كنا قوات الركب يا أبو هيا دي مين Hayyee banaa. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سينا بكنا كان رفتن Hayyee dhufnee jira kaa kunoo keessummaa سينا gad dhufanii. تاجر أولبا تا سينا تا سنو كيسوما نما نتي في دير فان قامفتو ميغا إسين خديا في سنن نما قرتي شريعة براتي أرى قرتي ربين حلال إسي ولتي في داخل جيبه إسين فودي أكا غنا تندي من غنا أما نلين قرسيتين في دي إسا في ميو خلو بيجا فرنجر رافي دجال إسا أدي تكا دديما خلو إتنا مركز نور يقين جانيني خنمني وامر الرابرة تتكو جرا أچين جيسي إساني سي إسين غاسلان موابي خطيتي همامي جران دامي إسا فولدين جيسي إكيو هوا براتني نسال لماني إسان همام بيغني إرلا إن أتججبا ربي نغاسي نتياتو بك أنو ياسا كرم مركزة ديمنا ياسا برنوتا كرو برنوتا يانا Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya diraamaan asitti dhaabbate. Diraamaan waa asitti hin dhaabbanne sababii koomentii barreeffamuudhaatiin sardamnee yookaan immoo jarjarree dhaabuu keenya dogongora jiruuf keessumoonni markaza tokkummaatii fi kan gara biraatii dhuftanis jaalalaaf kabajaadhaan ustaaza keenyarraas bakka buudhee dhiifama isin gaafanna. Namni diraamaa kana gurra qaawwan caqafate gurra qaawwa osoo hin taane gurra qalbii qaawwan caqafate hanga feete sardamtuu bakka kanaa akka waan takka gorsa keessattis nashiidaa keessattis waan feete taatu keessaa waa argattu namuu garuma danda'uun haalaa fi jireenya yeroo ammaa ilmi namaa itti jiru ibsata waan ta'eef akka barumsarraa argattan jaalalaaf kabajaadhaan abdiis isinirraa qabnaa isin gaafanna irra deebi'uudhaan ustaaza keenyarraa bakka bu'uudhaan markaza tokkummaa irraa warri dhuftan dhiifama isiniin jenna. Dubbiin keessa namaan tartiif waan miidiyaa kanarratti deemaa jiruu fi yeroo ammaa lafa kanarra jiru haa hubannu keessatti haa xiinxallu. barattoota markaza Nuurul Yaqiin irraa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.